bakkalcha bari. Bakkalcha bari. Qophiin kun walta'iinsa Faanaa Broadcasting Corporative Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatiin qophaa'ee torbanitti yeroo kana kan isiniif dhiyaatudha. Qophiin bakkalcha barii dhimmoota sochii yuunivarsiitichaa wajjin wal qabatan irratti xiyyeeffatan qabatee eeffammoota Faanaa Asallaa 90.0, Faanaa Shaashamannee 300.4, Faanaa Naqamtee 96.1, Faanaa Haramayaa 94.8 fi Faanaa Jimmaa 98.1tiin torbanitti guyyaa tokko isiniif tamsa. Bakkalcha barii. Bakkalcha bari. Ashama harka fuune akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakkuma jirtanitti qilleensarraan isin bira haa ga'u. Qophii bakkalcha barii walta'iinsa Faanaa Broadcasting Corporative fi Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatiin torbaanitti al tokko yeroo mara sa'aatii kanatti isiniif dhiyaatu jalqabnee jirra. Qophii keenya torbaan darbeen hojii Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa misooma hooggansaa irratti hojjechaa jiru ilaalchisuun waan qopheeffanne kutaa tokkoffaa isaa isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Qophii bakkalcha barii keenya har'aatiinis kutaa lammaffaa isaa isiniif dhiyeessina. Qophicha waliin hanga xumuraatti kan isin faana turu an Muhammad Guddataati. Hanga xumura qophii keenyaatti nu dhaggeeffachuun akka nu faana turtanis kabajaan isin affeerree jirra. Guddina diinagdee biyya tokkoo keessatti qoonni namoota ogummaa, dandeettii fi muuxannoo hojiin jijjiirama fidu qabanii olaanaadha. Kanaafis namoota ogummaa fi dandeettii akkasumas muuxannoo qabaniin durfamuun hudhaawwanii fi bu'aa bayii garaagaraa keessa darbuuf kan gargaarudha. Biyya ijaaruu fi kuffisuu keessattis ga'een hooggansaa guddaa ta'uu kan ibsan Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatti pirezidaantiin ittaanaan damee misooma hooggansaa obbo Abarraa Olaanaa biyyoonni addunyaa kanaa diinagdeedhaan badhaadhan qabeenya guddaa dura waan qabaniif osoo hin taane hooggansa jabaa qabaniin waan durfamaniif ta'uu akka fakkeenyaatti kaasan. Biyyoota tokko tokko yoo kaamne qabeenya uumamaa baay'eetu qabanu, boba'aa akka bishaanii itti waraabanu, qabeenya uumamaa ta'anii kan hiyyooman jiru jechuudha. Tokko tokko immoo uumaan qabanu, qabeenya uumamaa hin qabanu, garuu immoo hooggansa kutannoo qabuuf, hooggansa keessattuu mul'ata qabu, quuqama qabu waan qabanuufi gara badhaadhinaatti ce'aniiru jechuudha. Hiyyummaa keessaa ba'anii jiru jechuudha. Akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya, Kooriyaa fudhachuu hin dandeenya jechuudha. Yeroo baay'ee Kooriyaan uumaan qabeenya uumamaa hin qabdu, 80% tabba, garuu waggaa 40-60 irraa baay'ee hiyyeettii turte. Yeroo jalqabaa keessatti kutannoo hooggansi qabu, tarsiimoo fi imaammata hooggansi biyya sanaa diriirseen hiyyummaa keessaa ba'anii badhaadhinatti ce'anii har'a addunyaa irratti keessumattuu meeshaa ICTtiin ispoortii gochuu irratti kan beekamu jechuudha. Kanaaf ga'een hooggansaa guddaadha waan jiru sana kaasuu barbaadan jechuudha. Hooggansa jijjiirama argannoo saayinsii fi teknoolojii waliin wal simsiisee haala jiroo waliin biyya gara imala guddinaatti fiduu qabaachuuf leenjiin qorannoon deeggarame kennamuufiin barbaachisaadha. Gama kanaan leenjii kennuun hooggansa gahoomsuuf Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa hojjechaa jira kan jedhan Yuunivarsiitichatti leenjii kan kennan keessaa Dr. Tashoomaa Kabbadaati. Yeroo ammaatti rakkoolee hooggansaan ol qabatee mul'atan qorannoon adda baasuun tartiibessuun rakkoo kana furuufis gara hawaasaatti gadi bu'uun leenjii kennaa jiraachuu dubbataniiru. Yuunivarsiitiin keenya qorannoo gaggeessee ture. Fedhiin leenjii maal fakkaata? Maalirratti rakkina qaba gaggeessan keenya? Keessattuu maalirratti hatattamaan leenjisuu qabna? Humna turuu qabna? Kan jedhu mata dureewwan 26 tokko irratti qorannoo gaggeessine achi keessaa hatattamaan priority argatanii kan bahan lamadha. Akka fedhii uummataa akka fedhii bakka hundaa guurameetti qaaceffameetti akka investigeeshinii gaggeeffameetti lamadha. Inni tokko ga'umsa gaggeessummaa irratti jiru fooyyessuu akka qabnu, kun immoo tokkoon sirna jijjiiramaa keessa jirra, jijjiirama hoogganuu qabu, haala jiru wajjin wal simachuutu itti jiraata gaggeessummaan keenya. Inni lammaffaan gaggeessan kun immoo haaromnis baay'eetu dabalame, sirni nu itti kanaan dura gaggeessaa turree fi sammuun yaadamni nu kanaan dura itti gaggeessaa turree fi hanarra jiru keessattuu jijjiirama kanaan asitti garaagarummaa waan qabuuf haala jijjiirama amma jiru kanaan wajjin wal simatu gaggeessaa uumachuudhaaf gaggeessummaan number 1 akka adda duree tokkotti leenjiin achirratti kennamu. Saayinsii isaa irratti, naamusa irratti, dandeettii gaggeessummaa irratti kan kennamu adda duree ta'ee bahee dhimma tokko ta'e jechuudha. Dhimmi lammaffaan kenna tajaajilaati. Rakkoo guddaan biyyi keenya qabu, naannoo keenyas dabalatee qabu, kenna tajaajilaa gahaa ta'e uummanni itti gammadu.
kennaa hin jirru waan ta'eef isa sana akkamitti hoogganuu qabna akkamitti inni kennamuu qaba hin jedhu leenjii barbaada waan ta'eef isaan kana lamarran irratti kennaa jirra jechuudha. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa fedhii fi dhiyeessiin tajaajilaa yeroo waliin deemu akka jiraatuuf godinaalee fi bulchiinsa magaalota garaagaraa keessatti leenjii hooggantootaaf kennaa kan jiru yoo ta'u tibbanas hooggantootaa fi ogeeyyii godina Arsii aanaalee garaagaraatiif leenjii kenneera. Addunyaa irratti qormaataa fi carraalee mudatan irra aanuu fi faayidaa argamsiisuuf hooggansa ga'umsaaf dandeettii cimaa qabuuf kan argannoo saayinsiif teekinooloojii waliin gara fuula duraatti biyya ceesisuu waan barbaachisuuf leenjiin kun kennamuu Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatti pirezidaantiin ittaanaa damee misooma hooggansaa obbo Abarraa Olaanaa ibsaniiru. Kaayyoon leenjii kanaa tokkoffaa hooggansa beekumsa ga'umsaa fi ilaalcha yookaan kutannoo siyaasaa akkasumas immoo teekinooloojii ammayyaa keessumattuu hojimaata ammayyaatiin imala badhaadhinaa keenya milkeessuu kan danda'u qabeenya uumamaa isaa keessattuu hawaasa naannoo isaa qindeessee beekumsa isaa humna isaa mala isaa qindeessee keessumattuu yeroo gabaabaatti galma keenya sana badhaadhina milkeessuu isa ga'oomsuudhaaf kan leenjiin kun kenname jechuudha. Keessattuu waa'ee saayinsii hooggansa naa jennu keessumattuu akkamitti akka of hooggannu haala akkamitti akka hooggannu waajjira isaa akkamitti akka hooggannu hawaasa akkamitti hooggannu kana maayinni ogummaan hooggansaa kana keessatti kan jiru sana irratti xiyyeeffanneeti leenjii kan kennine jechuudha. Isaanis muuxannoo qabanus hin kaasu hanqina qabanus hin kaasu keessattuu walirraas hin baratu leenjii keenya keessatti tooftaa hooggansaas tooftaa adda addaa jira nummoo haala qabatamaa keenyaan tooftaa hooggansaas akkamtu nu fayyada waan jiru muuxannoo immoo biyyoonni tokko tokkos immoo hooggantoonni jijjiiraa fidan sanas qaqqaamneeti kan leenjii kana keessatti kennaa jirru asirratti kan hirmaatan hooggantoota godinaa jiranuu hooggantoota sadarkaa aanaa magaalaa jiranuu keessatti kan hirmaatanii fi mata duree lama irratti kennaa jira saayinsii hooggansaa fi namuusa hooggansaa irratti tokko immoo yeroo ammaa baay'ee gaafii guddaas kan ta'ee jiru mata duree ho'aas kan ta'ee jiru kenniisa tajaajilaati hooggantoonni kun immoo tajaajila kana akkamitti akka hoogganuu akka qaban isa irrattis leenjii kennina. Yuunivarsiitichi wayitaammaa ga'umsa gaggeessummaarra jiru fooyyessuu fi haala jiroo waliin jijjiirama dhufu simatee hooggansa bu'aa fiduuf hojjetu uumuuf ga'eesaa baachaa jiraachuu hooggantoonni yuunivarsiitichaa leenjii magaalaa Asallaatti kenname irratti ibsaniiru. Naamusa saayinsii hooggansaa fi kenna tajaajilaa irratti xiyyeeffachuunis marsaa lammaffaan magaalaa Asallaatti leenjii kennuu leenjicha kan kennan keessaa Dr. Riyaad Daawudii fi Dr. Tashoomaa Kabbadaa wal duraa duubaan kaasanii. Naamusa saayinsii hooggansaa keessatti hooggansi nu qabnu waan muuxannoodhaan hojjetu barnoota idilee isaa dura barateen ala muuxannoodhaan kan hojjetu waan ta'eef saayinsiin hooggansaa bara asaanu kana maal fakkaata isa akkamitti haala qabatamaa naannoo keenyaan wal simsiisnee hooggansa naannoo keenyaa cimsinee misooma fi badhaadhina biyya keenyaa guddisnaa qabiyyee jedhuuf keessaa qaba kana guyyaa tokkoof walakkaadhaaf leenjisnaa jechaadha. Naamusni hooggansaa maal ta'uu qaba hooggansi naamusa akkamii qabaachuu qaba akkamitti biyya guddisuu qaba akkamitti immoo biyya tajaajiluu qaba kanarratti xiyyeeffata jechaadha waan as dhiyeenya kana saayinsii kanarratti argaman itti makneet bifa sanii leenjisna jechaadha saayinsiidhaan walitti finne maamilli amala garaagaraa qabaachuu maamila amala garaagaraa qabaatu kana immoo ufitti fudhannee akkamitti nuyi tajaajiltoonni malee maamilaa miti maamilli nu biraa tajaajila barbaadee dhufaa tajaajila inni barbaadu kana amaluma isaatiin qabannee akkamitti tajaajila gaarii kennineef itti quufinsa maamilaa keenya ol kaasna guutumaa guututti itti quufinsa uumuudhaaf tattaaffii goonu keessatti akkamitti galma ga'uu dandeenya yaada jedhu saayinsii fi haala qabatamaa aanota irra jiran wal qabsiisnee leenjii akkasitti kennaa jirra jechaadha. Egaa gaafa leenjifnu bifti leenjii keenyaa akka hojiirra oolutti akka sanaaf isaan qopheessutti leenjisna. Duras gaafa jalqabaa gaafa walirraa yaada fudhannu waada walii gallu warra leenji'u kanaan leenjii asitti fudhatan kana yaada irratti mari'atamee asitti hubannoo argatan kana ittiin hojii hojjetu hojiirra oolchuu gaggeessummaa san irratti jijjiiramatu dhufaa fooyyee ta'aa hin dabala hin fooyyessu sana hojjechuuf leenjisna jechuudha haala sanaan yaan leenjisnu. Kana malees leenjii kennuun qofti jijjiirama barbaadamu hiffidu waan ta'eef hojiitti hiikuu gaafata kan jiran Dr. Riyaad Daawudii fi Dr. Tashoomaa Kabbadaan leenjiin booda bu'aan argamu kan madaalamuuf ta'uu kaasan. Leenjii keenya gaa wayita xumurru karoora akka baafatan hojimaneetti kennineeti kan xumuraa turre bakka hundattuuyyuu hojimanee karoora naamusa hooggansaa irratti illee akka karoorfatan kenna tajaajilaa irratti illee akka karoorfatan kanaan waliigalleeti gargar ba'anii
baane. Kan ammoo nuyi amma leenjiidhaan booda gareen tokko amma bobba'aa jira. Gareen bobba'u kun fooyya'insa leenjiidhaan booda mul'ate madaala jechaadha. Warra leenjise osoo hin taane warri madaalu kan biraati. Kan leenjisu qaama biraati. Astaafi makeenna kan madaalu immoo kan biraati jechaadha. Qabiyyama isaa qabatee madaalaa jira waan taateef jijjiirama achirratti ilaaluu dandeenya. Garaagarummaa akkamii akka fide. Qabatama taasisanii ittiin hojjetu moo ittiin hojjetamoo han jedhu bifa lamaanii. Tokko erga leenji'anii ka'anii yaada assessmentiin fudhanna. Hammam akka qophii qaban, hammam akka isaan fayyade, hammam akka of qopheessan hin gaafannaa. Fiidbaakii baay'ee gaariitu jira, waan nama jajjabeessitu jira. Warra immoo dursinee leenjisne immoo karaa tokko tokkoon duubdeebii fudhannee jirra. Wanta baay'ee keessattuu humna ijaarratanii, humna hojii ijaarratanii hojii hojjechuu irratti, kenna tajaajilaa fooyyessuu irratti, uummatatti siqanii tajaajiluu irratti wanna baay'ee akka fooyyessan hubanneerra. Kuni garuu informaalidha. Nuyi foormaalii garuu ni madaalla. Assessmentii geggeessina. Yuunivarsiitiin gaaffii sirriitti qophaa'e kan sana sakatta'ee sirriitti mirkaneessuu fi danda'u hojiin oolmasaa maal fakkaataan jedhu madaallii geggeessina jechuudha. Sun madaalliin kun egaa leenjiiwwan kanaan dura kennine kana hanga ta'e yeroo kenninee fi hojiirra oolmaa isaanii bu'aa isaan buusan jijjiirama dhufe madaallaa jechuudha. Leenjiin naamusa saayinsii hooggansaa fi kenna tajaajilaa irratti xiyyeeffachuun yuunivarsiitichaan kennamaa jiru hanga yoonaatti magaalaa Adaamaa, godinaalee Arsii, Baalee, Baalee Bahaa, Jimmaa, Buunnoo Baddallee, Iluu Abbaa Boorii fi Booranatti kennamee jira. Waajjiraalee fi dhaabbilee hoogganan irratti akkamitti akka hojjetan hubannoo saayinsii hooggansaa argachuu kan himan ammootu magaalaa Asallaatti hirmaattota leenjii kanaati. Haalli leenjiin ittiin kennamaa ture wanti adda godhu keessaa leenjiin har'a qofaa miti. Hooggansa kanaaf sadarkaadhaan kennamaa ture. Haa ta'u hooggansi naannoo kanatti argamu kan muuxannoo yeroo dheeraa qabu, kan haarawaa makamee, kan dandeettii qabu. Akkuma bifni keenya garagar ta'e kana dandeettiin keenyas garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf haala hooggansaa keessatti maal raawwachaa turre, akkamitti hoogganaa turre, akkamitti hojjechiisaa turre kan jedhu kun waan hedduu kan irraa barannedha. Barachuu qofa yookaan leenjii qofa osoo hin ta'in leenjiin keenyas bu'aadhaan madaalamuu qaba jechuudha. Kanaaf leenjii hedduus kennamaa tureera. Haa ta'uti garuu ani waan na gammachiise keessa leenjii bifa addaa ta'e as keessatti argadheera. Akka hooggansaatitti akkamitti hoogganaa ture kan jedhu kana iddoo irratti dhaabadhee eessatti uf laala kan jedhu kana waan hedduu leenjii kana keessa baradhee jira. Yaada jedhuun kaasuun barbaade maaliifi maaltu mul'isa hooggansa jechuun gareedhaan akkamitti hojjanna kan jedhu kun kalee mariirraa kaasee namni yaada garagara qaba. Yaadni mana keessaa ka'aa ture sun yoo achirraa laallu wantoonni mana keessaa ka'an sun deemee achitti galu agarraa jechuudha. Akkuma dandeetti kenna, akkuma yaada kenna hundumtuu yaada adda burqisiisaa ture jechuudha. Kanaan dura gaggeessummaan kennaa ture gaggeessummaa haala baratamaadhaan kennamaa turedha jechuudha. Leenjiin amma kenname kun karaa saayintifik ta'een hooggansa jechuun maal jechuudha? Hooggansa tokko irraa maaltu eegama? Akkamitti hawaasa isaa tajaajiluu qaba? Akkamitti bu'aa qabatamaa fiduudhaa qaba? Akkamitti haala addunyaa kanaa beekee hubatee ajandaa addunyaan kun deemtuun qolateetiin gara carraatti jijjiiruu danda'a dhimmoota jedhu irratti leenjiin kennameeti ka jiru. Leenjii kana booda gaggeessan sadarkaadhaan jiru, ka sadarkaa godinaa, sadarkaa aanaa jiru waan baay'ee isaanii jijjiira jenneetiin yaannaa jechuudha. Keessumattuu dhimmoota tajaajila walqabatan irratti, fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuudhaan kan walqabatan irratti, tajaajila haqa qabeessa kennuudhaan walqabate waan guddaa deebineetiin inni hojjenneetiin yaada. An akka nama tokkootitti keessattuu hooggansi amma jiru kun akkamitti haala addunyaa beekeetiin addunyaa wajjin tarkaanfachuu danda'a. Qormaatilee addunyaa keessa jiran akkamitti hubateetiin isaan gara carraatti jijjiiruu danda'a dhimmoota jedhu irratti hubannaa guddaa argadheetiin jira jechuudha. Keessumattuu hooggansi akkamiin rakkoo keessa dhaabatee rakkoo addunyaa irratti dhufte yookaan akka biyyaatti dhufte akkamiin qolatee gara carraatti jijjiira jedhu san hubannoo guddaa argadheeti kan jiru. Keessattuu iddoon ani gaggeessu dargaggeessa hoogganuun immoo waan guddaadha jechuudha. Keessattuu fayyadamummaa isaa mirkaneessuudhaan walqabatee gama diinagdeetiin hawaasummaatiin siyaasa keessatti illee fayyadamummaa dargaggeessaa mirkaneessuudhaaf waan guddaadha. Anis leenjii asirraa argadhe kanaan hubannoo guddaa argadhee jira jedheeti kan yaadu. Hooggansa sadarkaadhaan jiruuf leenjiin kun bu'aa guddaa qaba waan ta'eef leenjiin kenname kun dandeettii raawwachiisummaa hooggansa ga'umsa hooggansaa hooggansi hoogganuudhaaf ulaagaa hooggansaa beekuu qaba. Dandeettii hooggansaa qabaachuu qaba. Taalentii hooggansaa, saayinsii hooggansaa beekuu qaba waan ta'eef leenjiin kun saayinsii hooggansi ittiin hoogganuu danda'u nu qabachise jechuudha. Kanaaf keessattuu hooggansi tokko hojii tokko raawwachuudhaaf karoora tokko baafatee karoora sana kaayyoon karoora isaa galmi isaa
mul'anni isaa of keessaa qabatu san hubatee qabatee hooggansa isa jala jiru san hoogganuudhaaf kan isa barbaachisu ulaagaa hooggansaa san dandeettii hooggansi ittiin hoogganuu danda'u karoora sana galmaan gahuu ittiin danda'u kan arganne jechuudha leenjii kana keessa. Kun immoo gama biraatiin biyya takka hoogganuudhaaf ulaagaa biyya ittiin hoogganamuu danda'u uummata isaa sana uummata biyya sana keessa jiru sana yookaan immoo godina hoogganu sanis haa ta'u naannoo hoogganu sanis haa ta'u waan ittiin hoogganamu yookaan immoo waan ittiin hoogganu san sirriitti hubate ittiin hoogganuudhaaf waan isa barbaadu san leenjii kanarraa arganne waan jedhuun qaba. Gara fuula duraattis kenna tajaajilaa hawaasni itti quufu fiduuf hooggantootaa fi hojjettoota mootummaa naannichaa sadarkaan jiran cimanii hojjechuu akka qabanis yuunivarsiitichi hubachiiseera. Ogeeyyii fi hooggantoonni leenjii kanarratti hirmaatanis barnoonni leenjii kanaan argatan hojii isaanii boruuf galtee ta'uun jijjiirama fiduuf akka isaan gargaaru abdii qaban himaniiru. Leenjiin akkanaa kun fuula duras baratamuu qaba. Nutis immoo waan leenjii arganne kana kan hojiitti jijjiiru ta'uu qabna. Maaliif keessattuu siyaasa qofa osoo hin ta'in aadaa duudhaa ganamaa san osoo gadi hin furin akkaataa hooggansi maaltu irraa eeggama kan jedhu sun nu eessa jirra kan jedhu sun warri dhiiraas ta'e warra dubartootaas ta'e naamusaan keessatti wal qabatee eessatti sirreeffachuu qabna kan jedhu kun eebalu jechuun duratti gaafa gallees akka dubartootaattis maal sirreeffachuu qaba gama dubartiitiinis kan jedhu kana dubartoota keenya wajjinis marii tiimii goonee iddoo sirreeffachuu qabnu alnaamusummaa keenya eeggannee safuu duudhaa ganamaa san eeggannee hawaasa tajaajila kenninuuf san akkamitti fuullee dhiyaachuu qabna kan jedhu kun waan hedduu keessaa kan barannedha ka bu'aadhaan walitti nu deebisu haa nu taasisu jedha. Hubannoo argachuu caalaa immoo waan asitti hubatte kana waan asitti baratte kana leenjiidhaan ka argatte gara gocha qabatamaatti jijjiiruu barbaachisa. Isa immoo karaa guutuudhaan hagoomni kiyya danda'etti hojjedheetiin hin bu'anii fidaa waan jedhu sayyaada. Leenjii kana booda wanta inni karoorfadhe keessattuu fayyadamummaa dargaggoota diinagdee irratti mirkaneessuudhaan kan wal qabatu. Hirmaannaa hawaasummaa keessatti dargaggeessi qabu mirkaneessuudhaan kan wal qabatu. Sanii olitti immootu hawaasa tajaajila gaafa jennu dargaggeessa qofaa miti. Akka waliigalaatti gaggeessummaa waliigalaa ni kennina. Kenna tajaajilaa fooyyessuudhaan kan wal qabatu. Waa hundaa ol immoo imala badhaadhinaa amma qabanne kana qabatamatti jijjiirree bu'aa qabatamaa fiduudhaaf waan baay'ee ni hojjedheetiin yaada jechuudha. Ani amma kutannoo ani qabu akka hooggansaatitti leenjii nama fudhadhe kana gara mana hojii kiyyaatitti fidee bakka hoogganu san karooran hoogganu san yookaan immoo karooran hojiirra oolchu san hoogganuudhaaf gahumsi kiyya qaama hooggansana jala jiru san akkaataan leenjii argadhe kanaan akkamitti hooggansana jala jiru san hoogganee kenniisa tajaajila uummata isaa ittiin tajaajiluu danda'u dandeettii isaa karoorfate san uummata isaa kenniisa tajaajila gahaa ta'e akka kennuuf ani akka nama tokkootitti karooran karoorfadhe sana galmaan gahuudhaaf dursa qaama kamiin hojjechuu qaba qaama kamiin waliin hojjechuu qaba kan jedhu kan sirriitti hubannoo irraa argannee jirra waan ta'eef qaama san hubachiisnee walitti qabnee akkaataa isaan tajaajila ittiin argachuu danda'u san irratti leenjii argadhee isaan sana hoogganee kenniisa tajaajilaa keenya karaa cimina qabuun uummata keenya tajaajiluu qabna waan jedhu sana kaasuun barbaada. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii bakkalcha bariitiin hojii yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa misooma hooggansaa irratti hojjechaa jiru ilaalchisuun kutaa lamaan kan isiniif qopheessine kanumaan goolabamee jira. Waan nu dhaggeeffattaniif galata guddaa qabdu. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeesse an Muhammad Guddataan ture. Qophii bakkalcha barii birootiin hanga walitti deemnutti nagaan nu tura. University no Oromia Ogesa fi hayo University no Oromia Bakkalcha barii. Qophiin kun walta'iinsa Faanaa Broadcasting Corporative Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatiin qophaa'ee torbanitti yeroo kana kan isiniif dhiyaatudha. Qophiin bakkalcha barii dhimmoota sochii yuunivarsiitichaan wal qabatan irratti xiyyeeffatan qabatee eeffamoota Faanaa Asallaa 90.0, Faanaa Shaashamannee 300.4, Faanaa Naqamtee 96.1, Faanaa Haramayaa 94.8 fi Faanaa Jimmaa 98.1tiin torbanitti guyyaa tokko isiniif tamsa. Bakkalcha barii. Bakkalcha barii.